Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota kan taatan hordoftoota furtuu dhugaa nageenyi keenya kan waaqarraa isin haa qaqqabu jecha karaa addaa torbaanitti guyyaa tokko kan isiniif dhiyeessinu sagantaa furtuu dhugaa yeroo kanaaf sa'aatii kana qabannee fuula keessan duratti dhiyaanneerra. Waaqayyoof galanna ta'u waa'ee keessaniif waaqayyoon hin galateeffannaa karaa addaa sagantaa kana hordofaa warri jirtan ittiin eebbifamaa kan warri jirtan akkasumas karaa keessaan barreessuudhaan sagantaa kana jajjabeessaa kan jirtan akkasumas kadhannaa keessaniin nu gargaaraa kan jirtan akkasumas namoota hundumaa bira akka ga'uuf immoo sheeriidhaa fi laayikii godhaa kan jirtan waaqayyo waaqni mana samii jireenya keessan hojii keessan afurri qulqulluun isin haa eebbisu isin haa eegu jechuu barbaada. Har'a immoo karaa addaa sagantaa ergaa sagalee waaqayyoo keessaa yeroo wajjin dubbifannu ta'a. Ergaa sagalee waaqayyoo kana keessaa yeroo wajjin dhaggeeffannu egaa beekaanii fi barsiisaan tokko addunyaa yookiis biyya lafaarraa waan hin qabneef beekaa caalu hundumaa kan danda'u waaqayyoo waaqni abbaa waaqni ilmaa kan afura qulqulluu sadan waaqa tokkichaa hunduma keenya akka barsiifatu akka nu gorfatuuf mataa keenya gadi qabannee sagantaa kana hin jalqabna haa kadhannu. Waaqa waaqotaa kan taate abbaa bara baraa danda'a waan hundumaa mootii nagayaa hundumaa irrattis yaa waaqayyo gooftaa kan taate abbaa iji keenya yeroo kanaaf sa'aatii kana eeddeetissitee guyyaarraa umurii keenya irratti seedaatee saba si galateeffataniif saba fuula kee duratti argaman keessaa qooda qabaachuu akka dandeenyuuf waan nu gargaarteef waan nu eebbifteef ayyaanni kee faraarri kee lubbuun waan nu jiraachiseef galanni waaqayyoo waaqa jiraataa ulfinnis siif maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa ta'u nu eddee lubbuu keenyaa foon keenya wal keessatti nuuf tiksitee hamaan biyya lafaa mudatu hundumtuu utuu nuun quunnamin ayyaanni kee faraarri kee waan nu masakkeef waan nu waliin jiraateef galanni siif haa ta'u. Har'as yaa waaqayyoo lubbuun jiraachuu kan dandeenye situ nu eege situ nu tisse situ yaa waaqayyoo waan haala hundumaa nu mijeesse waanta ta'eef maqaan kee eebbifamu. Ammas gidduu keenyatti argami laayinii kan irratti tulfaadhu lubbuu laayinii kan irratti argamu lubbuu yaa waaqayyoo siin waaqa jiraataa arguu barbaaddu lubbuu yaa waaqayyo siin feetu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiif jedhii akka isheef dirmattuuf jaalala kee haa ta'u. Yaa waaqayyoo ittiin sagalee keetiin nu eebbisi kana hundumaa si kadhannaa nuuf kadhatame maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Egaa akkuma dhageessanii jirtanii torbanni kun karaa addaa torban baay'ee sodaachisaa baay'ee yerootti qilleensi boora'ee qilleensi qulqulluun waaqayyo nuuf qopheesse nuuf kenne nuuf uume yerootti aara baafachuu dadhabnee rakkina garaa garaa keessa turametu ture garuu waaqayyo haala jijjiiree ibidda lafatti qabatee muka mana fixe hundumaas waaqayyo harkasaaf barruu isaatiin nurraa dhaabuudhaan rooba isaa hawwinus waaqayyo rooba isaatiin nu qaqqabee qilleensi keenyas bareedee gara qulqullinaatti waan deebi'eef karaa addaa waaqayyoon galateeffachuu barbaannaa waaqayyoof galanna ta'u. Har'a addunyaa keenya kan raasan waan baay'eetu jira. Addunyaa keenya kana kan raasan kan sodaachisan kan yeroo hundumaa sodaan dhala namaa keessa guutee jiru kanatti waaqayyo garuu karaa addaa geggeessaa isaa waaqarraa sanaa waan nu wajjiniin ta'eef nu dabarseera. Maqaan waaqayyoo kan galateeffame yaa ta'u jechuu barbaada. Garbichi waaqayyoo Daawit akkuma jedhu waaqayyoo saba isaatiif jabinaa kennuu jedhaan waaqayyoo saba isaa nagaadhaan haa eebbisu jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo saba isaa nagaadhaan haa eegu waaqayyoo saba isaa immoo ammas irra deebi'ee nagaadhaan haa eebbisu jedha. Yoo nagaa qabaanne yoo fayyaa qabaanne yoo jireenya qabaanne wal arguu dandeenya sagalee waaqayyoo illee waliin dubbifachuu dandeenya. Kanaaf nagaa keenya waaqayyo nu eebbise.
nagaa kana kan nuuf kennu immoo Waaqayyo Waaqa hundumaa danda'u akka ta'e garbichi Waaqayyo nabiyyichi suni Isaayyaas karaa addaa nu barsiisa. Innis keessumatti macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 27 haga 31tti yoo dubbifannee ilaalle Yaaqoob yaa Israa'el karaan koo Waaqayyo duraa hin dhokate firdiin koos Waaqayyo koo biratti anaaf hin ilaalamne jettee maaliif dubbatta maaliifis komatta maaliifis boossaa jedhu. Har'a biyya keenyas karraasaa jiru kana dhala namaas karraasaa jiru kana addunyaa kanas karraasaa jiru kana maal jedha karaan koo Waaqayyo duraa hin dhokate jennee firdiin koos Waaqayyo biratti anaaf hin ilaalamne jennee akkasumas imimmaan koo fuula Waaqayyo duratti hin argamne jennee yerootti Waaqayyoon koma nutu baay'ate bara kana keessumatti bara 2020 kana keessatti rakkina akkasiitu boo'icha akkasiitu gadda akkasiitu baay'ata imimmaan akkasiitu baay'ata. Lakkoofsa 28 irratti ati hin beekneere jedha hin dhageenyeerrees Waaqayyo gooftaan bara baraan jiraatudha. Inni isa guutummaa biyya lafaa uumeedha. Inni uumuudhaaf hin mudhuku hin dadhabusii hubannaansaas nama qoree biraa hin ga'uu jedhan. Inni warra dadhabaniif humna hin kennaa warra aangoo hin qabneefis jabina hin kennaa. Ijoolleen hin dadhabu hin mudhukusii dargaggoonnis gufatanii hin kufu. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffama jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii garuu humni isaanii hin haareffama jedha. Humni koof humni keessan yoo Waaqayyoon abdiidhaan eegganne yoo Waaqayyoon gammachuudhaan eegganne yoo Waaqayyoon jireenyi keenya dheebotee isa argate maaltu nu qaqqaba maaltu nu mudata beektu humni keenya haaraa deema jechuudha. Humna haara'uu kana yoo fudhannee ilaalle humni jireenya dhala namaa kan inni ittiin haara'uu fi keessumatti tokko yeroo jabina qaamaa kana hin hojjenne jennee isa hojjennu dhumni keenya qaami keenya nuuf jabaataa nuuf cimaa deema jechuudhaan. Karaa hafuuraa immoo yoo ilaalle yoo sagalee Waaqayyoo dubbifanne yoo akka sagalee Waaqayyoo jedhutti immoo jiraanne yoo daandii Waaqayyoo irra deemne yoo kadhanne Waaqayyoon yoo gara isaatti dhiyaanne Waaqayyo immoo jabina hafuura qulqulluu sanaan anaaf isiniin akka inni eebbisu nu hubachiisa jedhaan. Akka joobiraas baalleedhaan oliin ka'u hin fiigu garuu hin dadhabani. In adeemu garuu hin mudhuqanii jedheeti sagaleen Waaqayyoo kan inni sagalee abdii karaa addaa nutti dubbataa jiru. Har'a kani fuula Waaqayyoo duratti kadhanni koonaan dhagaamne jettan jirtu. Har'a firdii qajeelaan dhabe kan jettan baay'een akka jirtan nan amana. Har'a hiikkaa dhibboo koottiif hiikkaan dhabe jettanii kan gaddaa jirtan har'a sagaleen Waaqayyoo waan hundumaa akka inni danda'u walii wajjin dubbifachaa jirra jechuudha. Kanaafi tarii karoorri Waaqayyoo anaaf isiniif qabuu fi karoorri keenya walgituu dhabuu danda'a ta'a yookiis Waaqayyoo karoora keenya kara fedha Waaqayyoo irra karoora keenya yoo deemsifannee jenne Waaqayyo immoo karoorri Waaqayyoo anaaf isiniif qabu immoo karoora addaa akka inni ta'e sagaleen Waaqayyoo gadi fageenyaan galgala kan sa'aatii kana nu hubachiisa jechuudhaan. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo karoorri Waaqayyoo Yoosef nama jedhamu macaafa qulqulluu keessatti seenaa isaa baay'ee seenaa irraa barachuu qabnu seenaa daa'immanii kaafnee irraa barachaa turre. Yoosef karoora Waaqayyoo Yoosefiif qabuu fi karoora Waaqayyoo ijoollee saba Israa'eliif qabu karaa addaa gadi fageenyaan waliin ilaala jechuudhaan. Kanaaf keessumatti karoorri Waaqayyoo Yoosefiif qabu Yoosef itti gaafatamaa fudhatee obboloota isaa akka tajaajiluuf Waaqayyoo Yoosefiin akka inni waame Yoosefiin akka inni filate argina jechuudhaan. Kanaaf Yoosef jireenyi isaa guutummaatti jireenya alaafinnatii yookiis responsibility kan jedhamu kana fudhatee saba isaa yookiis obboloota isaa kanaaf xinnummaa isaa kaasee akka inni isaanii tajaajiluuf Waaqayyo karaa abbaa isaatii
isatti akka inni hime argina jechuudha. Haa ta'u malee Yoosef itti gaafatama fudhatee obboloota isaa akka tajaajiluuf tajaajila isaa kana guddisanii kan morman immoo isa bira turaniiru jechuudha. Tajaajilli Yoosef kun fudhataman godhanne maaliif hangafoonni isaa baay'een utuu jiranii inni daa'ima yookiis xinnummaa isaatti ka'eessa isaaniin akka isaan tajaajiluuf keessumatti gammachuu hin qaban turan jedha sagaleen Waaqayyoo seera ba'uu boqonnaa 31 lakkoofsa 5 haga 8tti fudhannee yeroo dubbifanne ilaallu. Isin seera uumamaa 37 lakkoofsa 5 haga 8tti isin dubbifadhaa. Yaadi isaa garuu gadi fageenyaan obboloonni yookiis Yoosef kan isaan tajaajiluudhaaf yeroodhaa yerootti gammachuu qabu kuni obboloota isaa biratti garuu jibbamaa akka inni ture nu hubachiisa jechuudha. Kaayyoon yookiis karoorri obboloota Yoosefiin balleessuudhaaf waan ta'eef warra Gibxiitti akka isaan gurguran sagaleen Waaqayyoo gadi fageenyaan nu hubachiisa. Dura ajjeesuudhaaf yaalii godhan ajjeesuu sana immoo hin dandeenye maaliif kan garaa saalaafu kan isaaf dhaabbatu maaliif obboleessa keenya dhiiga dhangalaafna maaliif isa galaafanna tarii kun isa ijaan arguu waan hin barbaanneef kun nu fayyadadhanii daandii Yoosefiin karattiin gurguratan yookiis warri Gibxii akka isaan bitatanii dhaqanii garbicha isaanii akka godhataniif deebi'anii Yoosefiin ijaan akka isaan hin argineef isaan keessaa hangafisaa akka yaada kana akka isaaniif dhiyeesse hin ilaalla jechuudhaan. Kanas seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 36 irratti yoo fudhanne ilaalle kana nutti hima. Yoosef mana garbummaa keessatti gurguramee achi sadaqu malee mana garbummaa keessatti tajaajila utuu kennaa jiru immoo qorumsi biraan Yoosef irraa akka inni ga'e argina jechuudha. Jireenyi Yoosef xinnummaa isaa kaasee obboleota isaa irraa kaasee kan isa mudataa jiru wayii immoo kan isa quunnamaa jiru jireenyuma baay'ee hadhaa, jireenyuma baay'ee jibbisiisaa, jireenyuma baay'ee utuu inni tattaaffii godhu tattaaffii isaa kana yookiis xurata isa jennu yookiis yaalii isaa kana kan booddeetti isa hambisu yaada baay'eetu isa quunnamaa akka ture argina jechuudha. Haa ta'u malee mana mootii kana keessatti egaa Yoosef haadha manaa mootii sanaatiin qorumsi guddaan itti dhufe jechuudha. Yoosef akka fooniitti yeroo ilaallu ittiin buluudhaaf jedhee yookiis ittiin achi keessa turuudhaaf jedhee yookiis amma jireenya isaa ittiin jijjiirrachuudhaaf jedhee waan foon isaa isa gammachiisu gochuu ni danda'a ture. Haa ta'u malee keessi isaa kan jiru onnee isaa keessa kan buufatee jiru kan onnee isaa keessa guutee jiru ayyaana Waaqayyoo, hafuura Waaqayyoo, gargaarsa Waaqayyoo, tajaajila Waaqayyoo, Waaqa tajaajila guddaa kana isaaf kenne leeyyaasisuu yookiis gaddisiisuu hin barbaanne Yoosef. Haa ta'u malee maal jedhe isheedhaanis attamittan fuula Waaqayyoo fi fuula isa na ergatu kana mootii kana duratti yakka akkasii waan xuraa waan Waaqayyoo hin jaallanne waan mootiin kunis hin jaallanne hangochuu hin danda'u jedhee yeroo inni harka miliqee ba'ee argina jechuudhaan. Kana booda haati manaa mootii kanaa isan dhiifne maal goote hin kasafte abbaa manaa isheetiitti. Kana booda abbaa manaa ishee fuudhee mana hidhaatti achi isa darbate jechuudhaan. Jireenyi Yoosef gadi fageenyaan seenaa isaas waanta beektaniif waan hundumaa dubbachuu hin barbaadu. Haa ta'u malee mana maatii isaa keessatti abbaan bakka guddaa kennee fi Waaqayyo akka isa filee jiru, Waaqayyo akka isa fo'atee jiru, tajaajila isaatiif Waaqayyo akka isa adda baasee jiru yeroodhaa yerootti abbaan isaa hin arga ture. Abbaan isaa sin kadhataaf ture mucaa kanaaf. Mucaa kanaaf ilaalcha addaa qaba ture abbaan isaa Yaaqoob. Haa ta'u malee qorumsa kanatti kufuurra anaaf filannoon koo eessa jedhe mana hidhaatti darbatamuudha jedhe. Mana hidhaatti darbatamuudha jedhe. Har'as namoonni qulqullummaa isaanii hojjechuurraan kan qulqullummaarraan kan ka'e hojiin isaanii qulqulluu ta'uurraan kan ka'e
namoonni immoo hojii isa qulqullaa kana booressuudhaaf xureessuudhaaf hojii qulqullummaa inni hojjetaa jiru isheen hojjetaa jirtu kana keessumatti bishaanitti naquudhaaf yookiis xureessuudhaaf yaalii gurguddaan akka inni dhala namaa mudatu nu hubachiisaa jira jechuudhaan. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo har'a jireenyi Yoosefiin quunname anaaf isiniin yoo utuu quunnameeti utuu lakkina garaa keessatu jiruutu nu quunnameeti filannoon keenya kami hin beekna foon keenya garamitti akka fiigu jechuudhaan. Haa ta'u malee foon keenya isa nu keessaa yeroo hundumaa dhikkifatu waan garaa tuquudhaaf cubbuu garaatti fiigu kana yoo akka Yoosef hiine of qabne anaaf isiniif guddina guddaa bira ga'uu akka dandeenyu sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata jechuudha. Kanaaf Yoosef garuu Waaqayyoon gaddisiisuu irraa hin barbaadu jechuu irraan kan ka'e haati manaa mootichaa akkuma isheen mana hidhaatti isa darbachiifte sagaleen Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 39:11-20 isin dubbifadhaa. Kana keessattis gadi fageenyaan sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata jechuudhaan. Taateewwan kun amma raawwatamaan itti egaa jireenyi Yoosef yeroo ilaallu jireenya baay'ee nama gaddisiisu jireenya dura Waaqayyo gaara gubbaa isa kaa'e deebi'ee immoo amma lafatti of ilaalaa jiru itti fakkaatee argamaa jira jechuudhaan. Maaliif al tokko ol ka'eera seenaansaa al tokko ol ka'eera uffanni isaa adda ta'eera nyaanni isaa jireenyi isaa hundumtuu adda ta'eera. Waaqayyo filateera Waaqayyo duukaa deemaa jira. Haa ta'u malee amma yeroo rakkinni garaa isa mudatu dhiphinni garaa isa mudatu bakka guddaa sana gadi yeroo inni bu'ee of argaa jiru isa ilaalla jechuudhaan. Waaqayyo waa'ee Yoosefiif waanuma karaa qabu hin fakkaatu ture. Akkuma sila dubbifanne Isaayyaas boqonnaa 40 keessatti akkuma dubbifanne Waaqayyo Yoosefiif waanuma tokko yaadan qabu itti fakkaata ture. Waanuma tokko waa'ee isaa akkuma kana keessatti dubbifanneetti firdiin hin jiru jedhaa jira ta'a. Kana hundumaa garuu Yoosefi yeroo of ilaalu jireenya gaddeebi'aa jiraachaa akka inni jiraataa ture hin argine jechuudha. Isaan dura Waaqayyo karaa mul'ataa waan itti mul'ise hundumaa obboloota isaa waan dura balleessaniif waan dura balleessan itti fakkaataa ture. Obbolootni isaa yakka kana isarraan ga'uunsaan ni akkasumas mana mootii dhufee immoo rakkinni gurguddaan kun isa quunnamuunsaa bakka abdiin qabu jedhee nama harka isaa kennatu ture rakkina kanatti dhiphina kanatti. Haa ta'u malee waa'ee jireenya Yoosefiin akka fakkeenyaatti yookiis akka fakkiitti yeroo ilaallu guddina caafii maslaalii irra dhaabbatee kan ture. Suutuma suutaan immoo waan gadi bu'aa jiru waan lafa ga'e itti fakkaata jireenyi yookiis akka ilaalcha fooniitti. Waa'een Yoosef waanuma dhumateef itti fakkaata ture. Guddisees abdii hin kutata ture. Haa ta'u malee Waaqayyoo seenaa Yoosefiin akkamitti akka jijjiire. Haa ta'u malee Waaqni waadaa namaaf gale sun amanamaa waan ta'eef Waaqayyo gara jireenya Yoosef dhufee jedhan. Gara jireenya Yoosef maaliif dhufe jennee yeroo fudhannee ilaallu maslaaliin inni sila lafarratti of argaa ture. Maslaalii isa dhumaa isa jalqabaa irratti kan of argaa ture. Waaqayyo inni amanamaan sun Waaqayyo inni hundumaa danda'u sun maslaalii isa jalqabaa irra dhaqee isa dhumaa irra dhaqee isa bira ga'umsaa bira dhaqee akka inni isa dhaabaa jiru immoo sagaleen Waaqayyoo nu hubachiisa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gara jireenya Yoosef dhufee jedhaan maslaalii isaa Yoosefiin kana galagalchee jalqaba maslaalii irra kan ture gara caafii maslaalii irraatti ol isa baasee seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 14-44 isin dubbifadhaa. Obboloonni Yoosef isaan irratti mootii ta'ee akka isaan hin tajaajilleef
isa balleessa akka isaan balleessan dubbata. Yoosef lubbuun jiraatee deebi'ee Israa'elootis dubbii mootii akka ta'e, Israa'eloota irrattis deebi'ee akka mootii ta'e, akkasuma obboloota isaa irrattis akka deebi'ee ajajaa isaanii akka isaan ta'e deebinee argina jechuudhaan. Kan ammoo kan gochuu danda'e Waaqayyo yeroof sa'aatiif daqiiqaa sekeendii ofii isaatii qaba. Waan hundumaa gochuudhaaf, waan hundumaa raawwachuudhaaf, waan hundumaa bira gahuudhaaf. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 45:3-11tti isin dubbifadhaa. Waaqayyo kan keessumatti kan inni dubbate yookiis kan inni murteesse yookiis kan inni kaa'e hundumtuu fiixaan akka inni bahu sagaleen Waaqayyoo nu hubachiisa jechuudha. Karoorri Waaqayyoo akkasumas Museedhaaf qabu tokko saba Israa'eliin keessumaa harka garbummaa keessaa akka isaaniin baasuuf Waaqayyo Musees akka inni yeroo isaatti kaasee argina jechuudhaan. Waaqayyo yeroo isaatti Musee kaasu malee sabni Israa'el garbummaa harka garbummaa jala jiran kun tumamaa du'aa lafa isaaniif qotaa midhaan isaaniif daakaa jiraataa turan kun Waaqayyo Musee isaaniif kaase. Maaliif jireenyi garbummaa jireenya baay'ee dadhabsiisaa wanta ta'eef, jireenyi garbummaa jireenya hamaa wanta ta'eef, jireenya abdii nama kutachiisu wanta ta'eef Waaqayyo deebisee maal godhe? Musee isaaniif kaase jedha sagaleen Waaqayyo. Waaqayyo deebisee Musee isaaniif kaase. Waaqayyo har'as Musee saba isaatiif kaasuudhaaf Waaqayyo Waaqa danda'udha. Museen eenyu har'a? Tarii anas ta'uu danda'a, tarii isin ta'uu danda'a, tarii hunduma keessan ta'uu danda'a. Garuu Waaqayyo Musee qaba kaasuudhaaf saba isaa kan ceesisu. Ulee Waaqayyotti kenneetti fayyadamuudhaan saba isaa galaana kutee kan ceesisu. Dhiphinaaf gidiraa garaa garaa keessa kan isaan dabarsu. Rakkoof boo'icha, beelaaf gadda, ari'atamuu kana hundumaa keessa kan isaan ceesisuu danda'u Waaqayyo har'as nama qaba. Nama akka Musee. Kanaaf garaa keenya keessatti, jireenya keenya keessatti Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya qabnu jabeeffachuun kan inni nu barbaachisuuf Waaqayyo har'as Musee anaaf isiniif kaasuuf waan jiruuf jechuudhaan. Haa ta'u malee Museen saba Israa'el kanaaf saba cunqursaa dhiphina rakkina keessa jiran kanaaf Waaqayyo isaanii fakaasu malee isaan keessumatti hojii ergamoota boqonnaa 7:25 irratti haa ta'u malee sabni Israa'el kana hubachuuf fudhachuudhaaf hin turre yaada kana jedheeti. Yaada kana itti gammadanii fudhachuuti isaan irra ture. Garuu mormi guddaa deebisanii dhaggeessisuutti ka'an. Ati nu irratti mootii akka taatuuf eenyutu si erge? Ati akka nu irratti mootii taatee biyya kana keessaa nu baaftuuf eenyutu as si kaa'e? Eenyutu si erge? Maaltu si gashe jechuu isaaniiti. Namni jireenya garbummaa akkamittiin hawwa? Namni jireenya garbummaa akkamittiin deebi'ee isatti gammada? Ameen jedhanii harka isaanii rukutanii keessaa bahuu kan isaan irratti turetu. Ameen jedhanii Museedhaaf kadhachuu kan turerra isaan deebi'anii maal godhanii? Maaltu sitti nu erge jedhanii? Maaltu si gashee waa'ee keenyaaf maaltu si gashee jedhanii? Haa ta'u malee Museen abdiin kutanne achirrattis. Haa ta'u malee Waaqayyo ammas Musee wajjiniin akka ture. Karaan kan ka'e geggeessummaa fi tajaajila isaa fudhachuu didani. Seera hojii ergamootaa 7:25 namni karooraa yookiin kaayyoo Waaqayyootiin hamorman malee Waaqayyo waan dubbate hundumaa fiixaan akka baasu nu hubachiisa. Ijoolleen Israa'el eenyutu mootii godhee akkati faradduuf
godhee siin nurra kaa'e jedhanii ajedhan malee Waaqayyo gara gaaraatti Musee baasee Waaqayyoon akka inni Musee akka inni isa leenjisaa ture, akka inni itti dubbataa ture, akka inni saba kana agunguman malee sabni kun karuma kee ba'uu qabu jedhee Musee gorfachaa akka inni ture argina jechuudha. Waa'ee seenaa Musee xixiqqoomatti kanumaan yoo darbine keessumatti waa'ee mootii isa nama gaddisiisu mootii Saa'oliin fudhannee yeroo laallutti mootiin kun Waaqayyo kan dibe, mootiin kun Waaqayyo kan file, mootiin kun ammas saba Israa'eliin akka geggeessuuf mootii ta'ee kan filatamedha jechuudhaan. Waaqayyo Saa'oliin saba Israa'el irratti deebi'ee mootii guddaa godhee akka inni ture Saamu'eel isa tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 17 irraa hin arginaan. Mootiin kun Waaqayyo filee isaa akaa'u malee yaada Waaqayyoo fi karoora Waaqayyoo tajaajiluu tirra ture. Saba Waaqayyoo akka ija tokkootti ilaalee geggeessuu tirra ture. Sabi Waaqayyoo waan isarraa fedhu hundumaa kennuufii tirra ture. Garuu mootiin kun wanti Waaqayyoo godhi jedhe abboome hundumaa akka dalaguuf akka hojjetuuf Saa'olitti himamee ture. Saamu'eel isa tokkoffaa boqonnaa 15 tokko akka sadiitti dubbifadhaa. Haa ta'u malee Saa'ol kaayyoo Waaqayyoo yookiis karoora Waaqayyoo dursee fedhii ofii isaa irratti raawwachuu jalqabe jedhan. Kan Waaqayyo Saa'oliin akka inni isa jibbe, ijaan argaa akka inni isa jibbe kan inni dubbatuu fi tajaajila Waaqayyootti kenne, karoora Waaqayyoo harka isaa keessa kaa'e, saba Israa'eliin kan inni ittiin geggeessuuf, daandii inni ittiin geggeessuuf, karaa inni ittiin geggeessuuf, bakka inni itti geggeessuuf, hubannaan isaas ogummaan isaas Waaqayyo biraa kan kennamee fi Saa'oliif ture. Saa'ol garuu Waaqayyoon tajaajiluu dhiisee ofii isaa tajaajile jedhan. Maatii isaa tajaajile jedhan. Ija isaaf yaada isaa gara maatii isaa irra kaawwate, gara jireenya isaatti of deebise jedhan. Gara jireenya isaatti of deebise. Adaraadhaan kan itti kenname yookiis yaboodhaan kan itti kenname dhuunfaa ofii isaatii godhate jechuudhaan. Dhuunfaa ofii isaa irra hojjete jechuudhaan. Namni kun baay'ee na gaddisiisa. Maaliif jettanii fudhattanii yoo ilaaltanii tajaajila gurguddaa keessa darbeera. Maalallee gurguddaas hojjetee darbeera. Maalallee gurguddaa Waaqayyo isaaf godhe argee darbeera. Gargaarsa Waaqayyo ija isaatiin argee ilaalee bira darbeera. Agam diinni isaa yoo itti dhufan agamitti akka rukutuu danda'u Waaqayyo geggeessaa Waaqayyo argee hubatee bira darbeera. Haa ta'u malee deebi'ee of tajaajiluutti ka'e. Qe'ee isaa maatii isaa tajaajiluutti ka'e. Firoota isaa tajaajiluutti ka'e. Gara maatii isaatiitti deebi'e. Gara gosa isaatiitti deebi'e. Gara sanyii jennee isa waamnutti deebi'e. Of tajaajiluutti ka'e. Saba Waaqayyoo dhiise. Waaqayyoon tajaajiluurraa ofii isaa tajaajiluutti argame jedhaan. Tokkoffaa Saamu'eel 15:17-19 ammas ofii dubbifadhaa. Saa'ol abboommii Waaqayyoo waan cabseef, abboommii Waaqayyoos waan tuffateef, Waaqayyo immoo saba Israa'el irratti mootii akka hin taaneef Waaqayyo immoo Saa'oliin tuffatee jedhaan. Waaqayyo tajaajila isaa tuffate. Waaqayyo qumanaa humna isaa tuffate. Waaqayyo beekumsa isaa tuffate. Waaqayyo tajaajila isaa guutummaatti tuffate jedhaan. Maaliif tajaajila ofii isaa irratti waan hundaa'eef. Xiqsiisa dhumaa Saamu'eel isa tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 23 isin dubbifadhaa. Saa'ol harkuma isaatiin kaayyoo yookiis karoora Waaqayyoo jireenya isaatiin balleesse jedha. Karoora Waaqayyoo, kaayyoo Waaqayyoo ofuma isaatii balleesse Saa'ol. Jireenyi Saa'ol duuti isaa illee baay'ee nama gaddisiiseeti kan inni argamu jechuudha. Jiraachuun isaas du'uun isaa illee
kan nama gaddisiisu ta'e argame Saa'ol. Kanaaf har'a humna qabna jenne, har'a aangoo qabna jenne, har'a beekumsa qabna jenne, har'a dandeettii qabna jenne, har'a waan hundumtuu harka koo keessa jirra jenne saba Waaqayyoo yeroo cunqursinu, saba Waaqayyoo yeroo dhiibnu, saba Waaqayyootti yeroo quba qabnu, saba Waaqayyoo yeroo ajjeefnu, saba Waaqayyoo yeroo dhiiga dhangalaafnu, saba Waaqayyoo yeroo mana dhiphinaatti guurru, Waaqayyo kana hundumaa hin ilaala. Waaqayyo kana hundumaa hin arga. Waaqayyo kana hundumaa gurras qaba, ijas qaba, hin ilaala, sin argas. Yeroo achii deebii kennu garuu Saa'ol jiraachuunsaas du'uunsaas baay'ee jibbisiisaa ture jedhan. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo amma lubbuun jiraannutti, amma jireenyi keenya kun nurka jirtutti waan nurraa barbaadamu, waan Waaqayyo nurraa fedhu, waan dhalli namaas nurraa fedhu goonee akka argamnuuf sagaleen Waaqayyoo karaa addaa kan inni nu barsiisaa jiruuf. Kanaaf har'a kana sagalee xiqqooma isinii dabarsuu barbaadu jireenya qabnu keessatti waan qabnu hundumaan beekumsa qabnuun ofii keenya utuu hin taane kan biraaf yoo dabarsine ilaanne waan hundumaa kan biraaf yoo goone Waaqayyo tajaajila koof tajaajila keessanitti hin eebbifama. Waaqayyo kadhannaa koof kadhannaa keessanitti hin eebbifama. Isa dhiphina har'aa ija keessan kaasaa, abdii boriirra ija keessan kaawwadhaa. Yeroo kanatti fayyinniif gargaarsi Waaqayyoo biraa nuuf ta'a. Kana hundumaa gochuu akka dandeenyuuf Waaqayyo Waaqni mana samii hunduma keenya wajjin haa ta'u. Eebbifamaa waan na dhageeffataniif Waaqayyo Waaqni mana samii hunduma keessan haa eebbisu. Kadhannaadhaan sagalee kana sagantaa kana cufaa haa kadhannu. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Oqubaan siif haa ta'u. Gargaarsa keetiin yaa Waaqayyo warra geenyirra maqaan kee eebbifamu. Ammas nu waliin jiraadhu, barri jiraannuuf jireenya jiraannu hundumtuu ulfina kee akka ta'uuf jaalala kee haa ta'u. Maaloo yaa Waaqayyo, ardii dhiphinaan guutte, rakkinaan guutte, badiidhaan guutte kana keessaa harka keenya qabee keessa nu dabarsi. Hafuura kee qulqulluudhaan nu geggeessi. Maaloo yaa Waaqayyo, laayinii kana irratti argamanii ergaa sagalee bara bara jireenya bara baraan nama ga'u kana dhaggeeffatan hundumaaf gargaarsi Waaqarraa isaaniifis haa ta'u. Maaloo yaa Waaqayyo, eebbi Waaqarraa isaaniifis haa ta'u. Gaaffiidhaan kan qabamte lubbuun asirratti argamtu, gaaffii jireenyaatiin kan qabamte, gaaffii dhukkubaarraatiin kan qabamte, yaa Waaqayyo gargaarsi fayyinnis biraa akka ta'u hubattee gara keetti deebi'uu akka dandeessuuf ati nu gargaari. Gargaarsi kee Waaqarraa hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Maqaa isaatiin biyya lafaa jaallatte tokkicha ilma kee Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa jedhii nuuf dhaga'i. Ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu. Waaqayyo hunduma keessan nagaadhaan haa eegu. Amma dhuma lafichaatti amantiidhaan jireenyi keenya Waaqa wajjin akka tarkaanfattuuf kadhannaa koof kadhannaa keessan haa ta'u. Eebbifamaa isin haa eebbisu.